Raawwii hojii mootummaa fi paartii mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaan sadaffaan adeemsifame. Gama adeemsifame kanarratti raawwiin hojii mootummaa fi paartii kan dhiyaate yoo ta'u, karoorri bara 2018 dhiyaate irratti mari'atame. Sagantaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffayaaluu Tafarraa akka dubbatanitti ijaarsa caasaa gandaa fi marii hawaasaa milkeessuu dandeenyeera jedhan. Rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuuf sochiin jiru gaarii ta'uu ibsanii akkaataa karooraatiin deemuu baatus hooggansi xiyyeeffannoo itti kennee irratti hojjechuu qaba jedhan. Gurmaa'insa gandaa lafa qabsiisuudhaan hojiin waajjira ijaaruu, mana jireenya hooggantoota gandaa ijaaranii eebbisiisuudhaan hojii wal qabatee hojiin bal'aan akka hojjetame ilaaluun hin danda'amu. Gama biraatiin marii leenjii fi mobilaayizeeshiniiwwan gurguddaa gaggeessinee rakkoo tokko malee milkaa'inaan akka goolabaman gochuun danda'amee jira. Rakkoo bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaa adda baafnee furmaata laachuudhaaf jalqabbiin jirus kan nama jajjabeessu jennee fudhachuu dandeenya. Haa ta'u malee akkaataa karoora keenyatiin wanti milkeessuu qabna jennee karoorfan bifa guutuu ta'een kan hin milkoofne fi hanqinaa fi harcaatii baay'ee kan qabu ta'uusaa laaluun ni danda'ama. Kanaaf hooggansi kun hojii ijaarsaaf siyaasaa, nageenya fi misooma hojjechuudhaaf karoorfannee achi keessatti harcaatiin nu mudate sirriitti sacca'amee laalamee hojii keenya yeroo itti aanuuf galtee akka ta'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin raawwiin keenya ji'oottan darbanii harcaatii waan qabuuf hooggansi keenya xiyyeeffannoon xiinxalee raawwachuun hojii bara 2018f haala mijeessuu qaba jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban imala badhaadhinaa irratti keenya milkeessuudhaaf karoorota adeemsa sana hordofanii qophaa'an giddugaleessa godhatamee raawwii adda addaa sadarkaa adda addaatti raawwatamaa ture jira. Akkuma sila obbo Kaffayaaluun kaase raawwii sana keessatti iddoo jijjiiramni adda addaa itti argame akkuma jirutti ta'ee qormaata adda addaatiin raawwiin keenya kan waliif fakkaan hanqina adda addaatiif kan itti saaxilame fi qaama hedduu kan of keessaa qabu ta'uu isaa hin beekamaa. Haa ta'utii isa kana yeroo yeroodhaan hooggansi rakkina jiru ilaalaa haala jiru qorachaa fi sirreessuudhaaf tattaaffiin godhamaa dhufeera. Bu'uuruma kanaan kan kurmaana sadaffaa kana xiqqoo gadi qabnee ilaallee hooggansi sadarkaa godinaaf magaalaa jiru haala jiru sirriitti qoratee haala sana giddugaleessa godhatee yeroo nuwaafi keessatti raawwii keenya bara 2017 fooyyessuudhaaf haaluma wal fakkaatuun immoo boqonnaa qophii keenya 2018 karaa ga'umsa qabuun goonee hojii keenya 2018f haala mijataa uumuudhaaf yeroo murteessaa irratti argamna jechaadha. Kanaaf ji'oottan kurmaanota sadan darbanirra kurmaanni qormaata guddaa qabu hojii guddaa nu gaafatu kurmaana arfaffaa kana. Kurmaana arfaffaa kun kan kurmaanota sadan darbanirratti harca'an kan itti sirreessinu kan itti fooyyessinu bara dhufu immoo waggaa guutuu waan ittiin hojjennu immoo qixa ga'umsa qabu nama karoora kan itti qopheessinu raawwata kan itti qopheessinu hawaasa bal'aa kan itti qopheessinu
Kanaaf yeroo murteessaadha waltajjii murteessaadha kan jedhu kun laalamuu ture jiraata jechaadha. Hirmaattonni sagantichaa tokko tokkos raawwiin kun ciminaa fi hanqina qabaachuu isaa ibsanii qindoominaan hojjechuun yeroo gabaabaa keessatti milkeessuu qabna jedhan. Raawwii kana keessatti kan harcaatii bal'aan keessatti mul'atis hin jira. Hojiiwwan immoo tiraakii gaariidhaan deemaa jiranis hin jiru. Isaan kan fooyyessuu fi gara fuulduraatti wanna biraa kan barbaadu hin ta'in tokko kutannoo hooggansaa dabaluutu irraa eegama. Hooggansi keenya sarkaadhaan jiru hojii isa ilaallatu yeroo fi kana keessatti yoom akkamittiin yeroo kam keessatti xumuruu akka qabu adda baasnee beekuudhaani uummata sochoosnee uummata hirmaachisnee qindoomina sektoraalee hundumaa ilaallatu wajjin qindoominaan hojjechuudhaani hojiin kun akka inni yeroo harca'e kun yeroo gabaabaa keessatti akka inni xumuramu goone keessaa bu'uu danda'utu nurra jira jechuudha. Kaayyoon gama raawwii kurmaana sadaffaa kun dhimmoota gurguddoo lamadha kan inni of keessatti qabatee jiru. Inni jalqabaa karoora raawwii kurmaana sadaffaa gamaggamuu akkasumas immoo karoora bara 2018 irratti mari'achuudha. Karoorri kun ammoo jalqabee karaa xiyyeeffannoo hooggansa siyaasaa argateen qophaa'ee bara itti aanuuf raawwii keenya sadarkaa adda addaatitti ol kaasuu fi hawaasa keenya sadarkaa adda addaatiin fayyadamaa taasisuudhaaf hojii hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha kan laalle.